ashama ilmaan oromoo kan idil addunyaatti argamtan hundi keessanuu bakkuma isin jirtanitti nageenyi rabbii laggeenii fi hallayyaa gaarreen qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u. An kan isiniin joo Rooba Ahmadi qopheessaan sagantichaa haga dhuguma sagantaa teenyatti nu wajjin turaa nu faana bu'aa isiniin jenna. Chaayinaala Oromiyaa HD11 subscribe like share gochuu hin dagatina. Egaa viidiyoon kaleessa isinii waraabirratti nama lama qofa namni subscribe godhe nu guddisaa isiniin jenna. Arra waa'ee arraan tana ajandaa ta'ee deemutti jiru waa'ee kitaaba callee cittee kan barreeffame wal qabatee eebba sagantaa san maaltu haysiisee waan jennu takka lamaan isin biraan geenya. Egaa kitaaba callee cittee yuunivarsiitii Hello. Barreessaa kitaaba callee cittee Ahmad Muhammad Rooba akkami nagaa? Fayyaa kam nagaa jirtu nagaa. Johaari sagantaa soora bohaartii irraa insi bilbilaa? Ayyayyee. Torbaan dabree zaakkanaa wajji haasoyinee muddee 25 kitaaba akka eebbistu waliigallee wal dubbannee ture. Sagantaa qabanneeti muddee 25 sabtii qaleedhaa akka eebbisnu uummatatti illee beeksisaa ture dhugaadha. Eebbistan moo akkami? Hin eebbifne akka tasaa galgaluma erguma yeroon dabartee sagantaan san rakkoon mudattee addaan kunne. Addaan kunne erguma galmallee deekoo ergodoo eegallee xiqqishoo rakkinni tokko uumame. Rakkoon san ammas maddisaa hedduu addaan hin baane ganaa horeen irratti hojjechaa jirti. Akkasitti nu jalaa fi bara eebbisilaanti karoorfanne. Silaa sabti kalee eebbifama ture? Silaa waa hunda xumurree qophii hunda taasifnee wanni hundi erga xumuramee gama keenyaanii miti rakkoon gara biraatti uumamte. Kanaafuu sagantaan eebbaa sababa rakkootiin guyyaan dabree jira jechuun eebbifamne? Hin eebbifamne akkasi guyyaan nu jalaa dabre. Sagantaa keenya irrattis namoota hedduutu kaleessaas bilbilaa teekstiis ergaa nu gaafachaa turani. Namootni Harar illee dhufanii isin dhaban akka jiranidha kan dhageenye. Dhugaadha nama hedduu sanboota horeen ibsa baafnee turre akka sagantaan kun haqame beeksisaa turre garuu namni erga yeroon dabre waan ta'eef namni hundi arguu hin dandeenye nuti miidiyaan tokkicha qabnu miidiyaa hawaasummaa sooshaal miidiyaadhaa isarratti gaddisuuf yaalle garuu uummanni nagarre kaanis lafarratti kaanis miidiyaa keessaniinis areedduudhaan beeksifamaa ture waan ta'eef yeroo malee waan nu mudatteef wanni san akkasitti namni hedduun dhufee nu gabee kana hedduu dhiifama gaafanna gama keenyaanii miti rakkinni. Mee namoota hogbarruu Oromoo jaalachuuf achi dhufanii eebbisuudhaaf argaman miilan waan yoo dhiifama gaafachuu barbaadde carraan si ilaala. Hedduun dhiifama. Shira guddaa biyya naannoo Hararii san Oromoonis Harariinis wajji bulchiti. Dhiibanii guutumaan guututti naannoo Hararii san keessaa caasaa mootummaa Harargee bahaa baasuudhaaf shira guddaatu hojjetamaa ture. Shira kana warri gurguddaan warri siyaasaa sirriitti itti dhaleenyaan hordofan yeroo adda addatti dubbataa turan miidiyaa kanarratti akka nama gurra hin qabnetti gaafa san cal'iftanii eegaa turtan bira kutaa turtan. Arra gaafa ilmi Oromoo tokko kitaaba qubee afaan Oromootiin barreesse nam maxxansa galma sanitti jedhe wanni isin maxxansiisuu isin dhoowwaniif eebba san akka achitti hin geggeeffanne isin godhaniif maali? Adareen alaa dhufte isin abbaa biyyaati. Ammallee zim jettaniituma harka marattanii tattaa'u jirtan. Ummanni Hararii lafa jiraan shira guddaa isaa fi mootummaan naannoo Somaalee kaabinoonni naannoo Somaaleetii fi mootummaan naannoo Somaaleetii fi mootummaan naannoo Hararii kaabineen naannoo Hararii harka wal keessa naqatanii Oromoo magaalaa san keessaa baasuuf shira guddaatu hojjetamutti jira.
shira kana dursaadha beekaadha ifirra ittisa gaafa namni isinin jiru akka keessanitti beekaan isin malee hin jiru beekaan isin malee hin jiru gaafa namni isini waywaate boodarra hallayyaa seentan yaa saba keenya akkana taane waan akkanaatiin nurratti dalagameettanii gabbaatanii ummata burjaayeessitan osoo burjaajjiin sun hin dhufu ammallee shira guddaa deemu jira kitaaba kana alatti torbaan lama moo torbaan takka dura mootummaan naannoo Harariitii fi mootummaan naannoo Somaalee ummata Harargee baharratti akkaataa isaan lafa sanirraa dhabamsiisan wajjin haasaa turan Somaalee keessaa akkamitti Oromoo balleessina naannoo Hararii keessaa akkamitti Somaalee balleessina Oromoo balleessina isinii galee ammallee isiniif sabni Hararii heddummina isinirra qabaateetii miti sabni Hararii aangoo isinirra qabaateetii miti lafti ta Oromooti naannoon Hararii ta Oromooti magaalaan guddittiin Harargeen bahaa qabdu naannoo magaalaa Hararii tan shira wayyaaneen xaxxeen magaalaan tun Oromoo harkaa baatee saba xiqqaa gaafa san 36 sabni Hararii nama 36 ummanni Oromoo achi keessa jiraatu nama 285 saba if danda'ee dhaabbatuun tolle shira wayyaaneen xaxxeen naannoo gootee hundeessite dantaawaa walirraa qabaniif jechuu dhiibbaa gurguddoon naannoo Hararii san keessa deemu jirti viidiyoo dheengaddaratti dubbadheetin ture namni keenya lafa isarratti mana jaaratu hin danda'u hagamma namni keenya lafa isarratti hojjetatee buluu hin danda'u fidanii mana Oromoo haasanii mana Hararii mana irratti ijaaratti lafa Oromoon kaartaa irratti qabdu ta seera guuttattee achi keessa seera guuttatee mana isaa keessa taa'utti jiru jalaa diigan namni keenya achi keessatti hojjetuu dadhabee mana murtiitti yoo iyyate manni murtii ati Oromoo taanaan dhimma kan kee laaffisee laala kanarratti bulchiinsi godina Harargee baatii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa haga aduu irratti rafutti jira haga aduu irratti hirriibaan kaan mootummaan naannoo Oromiyaa hawaashi ol malee hawaashi gad akka lafa isaan ta'initti akka bulchiinsa isaan ta'initti ilaala dhimma kanarratti yeroo hedduu dubbachaa ture yeroo ummanni cinaaksan irratti dhumu yeroo ummanni bakka garaagaraa lafa daangatti dhumu gaafa mi'eessotti dhuman gaafa bordodde irratti dhuman kana kaa godhe Somaalee abbaan gadaa waan kanarratti tuttuqee ture osoon isaanii hojii taa'uuti jee kan ammallee bulchiinsa Harargee baa dubbii kitaaba callee cittee kan laaftutti ilaalina maaliif akka godhame eenyu waan san akka godhe eenyu sagantaa san haysiise qoradha nama waan san dalage guututti seeraaf dhileessa yoo seerri dhuguma Itoophiyaa san keessa jiraata ta'e ganaadha tana amma yoo dhiiftan gana guutumaan guututti bulchiinsa keessan achi keessaa buqqaasanii isin dhabamsiisanii bakka irra qubattan isin kutan dirreedhaan si harkan jirtu eessatti waajjira jaarattan deemtee baadiyyaa ijaaratta deemtee baadiyyaa qubatta deemtee ganaa magaalaa biraa misoomsita magaalaa waggaa 100 meeqa teenya jettee misoomsaa turte irratti dalagachaa turte ammallee isinit dubban osoo dubbiin guddoon tabiraan dhufne ammallee shira kana dhaamsa
matarra jedhaa dhaamsa